Yoya jirra jirtu nageenni badhaadha jajjaboo isiniin jecha gammadaa show kan guyyaa har'aa sagantaa haaraa qabatee isiniif dhiyaatee jira. Gammadaa show torbaniin keessummoota hedduu isin jaalatanii fi dhaga'uu irraa barachuu akkasumas dinqisiifattan garaagaraa qabatee isiniif dhiyaatee jira. Torban kanas immoo keessummaa haaraa keessummaa baay'ee nama cimaa ta'e tokko qabannee isiniif dhiyaannee jira. Maarree keessummaan keenya eenyu akka ta'e otoo isinitti himin dursinee ammoo ispoonsaroota keenya sagantaan kun miidhagee tottolee isin bira akka ga'uuf gumaacha olaanaa taphachaa jiran isinitti himna. Ispoonsarri keenya Itiyoo Telekoom, Ilillii Grand Real Estate, Baankii Awaash hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jennaan. Akkasumas gammadaa show immoo gama YouTube'dhaan warri nu daawwachaa jirtan YouTube keenya Risaa Media subscribe gootanii nu daawwachaa jirtan. Ammuma seenaati YouTube keenya Risaa Media subscribe gochuudhaan miseensa maatii keenya taatanii gammadaa show akka daawwattan affeerraa olaanaadhaan isinitti hima. Gammadaa show guyyaa har'aa ammoo keessummaa baay'ee jaba walleewwan Oromoo 1,000 oliif nama gaachana ta'ee duuba taa'ee gara keessanitti dhiyeessaa ture nama baay'ee cimaa nama kabajamaa akkasumas ogeessa ogummaa hedduu qabu. Gaggeessaa waltajjiiti, wallisaadha, barreessaa walleeti, akkasumas daayireektara kiliipota Oromoo hedduuti, gaazexeessaadha, nama jabaa waggoottan 20-30 darban kan aartii Oromoo keessatti gumaacha hedduu taasisaa ture. Egaan daawwattoota keenya nama kana tilmaamaa akka isin nu eegaa jirtan shakkii tokko illee hin qabu. Naman guyyaa har'aa kana isiniif affeere ammoo Awwal Usmaan Boona, Awwal Usmaan Sheekaati. Daayirektaroonni keenya stuudiyoo geere jedhanii haamilee ho'aadhaan gara teessoo isaatti naasimadha. Baga nagaan dhufte. Welcome. Baga nagaan dhufte. Welcome. Jabaadha. Akkam baga nagaan dhufte. Noori. Baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa geessan. Giddugala magaalaa Finfinnee Koomishinii Dinagdee Afrikaa irraa meetira 200 fagaatee Kaazaanchisitti ilillii haaraan biqileera. Filannoo gaarii kan isiniif dhiyeesse ilillii Grand Real Estate. Odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedhaa. Baga birraa geessan ilillii Grand Real Estate. Awwal Usmaan Sheeka, baga nagaan dhufte. Galatoomaa. Cheers. Anarfu. Akkas. Aanan jaalatte ani sila aanan sii qopheessuu qabna turre. Homaan hanqatu kunillee aananuma. Aananuma jala jira. Baga nagaan dhufte. Egaa Awwal Usmaan waanuma jedhanii si ibsan iyyuu xiqqoo waan rakkisaa wayiinatti fakkaata. Walleewwan Oromoo hedduu kumaatamaan duuba nama jiru. Goota waltajjiiti. Aartiin Oromoo otoo nama akka Awwal kanan qabdu ta'ee maal akka ta'uu danda'u tilmaamuun iyyuu namatti ulfaata. Maal jedheettuun si ibsee sitti tola garuu isa kamiin ibsamuu barbaadda ati? Ani Awwal ka Usmaan ka Sheekaati akkasitti wanni deemaa saniin ani akkanatti na ibsaasan odeessii kiyyaafan dhiisaa sifaattan kennadhaa. Awwaliin ka ibsuu danda'u nama akka keetii. Ogummaa kana keessas jiraachuu baatu abbama fedhe Awwalmee akkamii Awwaliin akka itti hubateetti isa ibsa. Otoo sirbaan ibsi jedhanii Awwal kana sirbaan ibsi ati nama wallee hedduu barreesse waan ta'eef sirbaan ibsitoo jedhanii yookiin sirboota ati kanaan dura barreessitee fi daayirekti goote keessa sirba kana jechuun Awwal jechuudha waan jedhamu faatoo jiraate. Akkasitti amma akka ani ibsutti osoo hin taane anummaa kiyyaa fi ogummaa kiyya ibsuu osoo hin ta'in tarii waan na mudate yookiin waan argee irraa ka'ee bakka san taatee san kiyya godhee anummaan waan san ta'ee waan hin barreessa hin jiraata akkasitti ibse. Garuu ofii kiyya kana ibsuudhaaf
hin deemneen. Ati ogeessa waltajjiiti, ogeessa beeksisaati, akkasumas walleewwan hedduu walaloo fi yeedaloo barreessuudhaan beekamta. Wallistees ni beekta. Daayirektara immoo walleewwan Oromoo hedduuti. Rifeensa kee dhumeera? Hin jiru. Hin jiru. Ogummoota kana keessaa kamtu rifeensa kee fide? Wal qabataniitu maqaa walii galanii humna gaarii fixanii garuu immoo waan tokkotu xiqqoo isiifan gochuudhaaf waan tana ani akkas ta'uu kiyyaaf Rabbi rahmataa godhuu fi adeeroo Ali Birraa wajjin waa waliin jechaa turre beektee bakka inni jennu kanaan ijoolleedhaan wayi tolmuru callisaa jedheen anaaf inni bara yoo barbaanne keepii teenyatana yookiin irraanfannee kaana isin keepii kiyyeetu nu garuu dabbasaa keenya irraanfannee kaana. Egaa waa'ee Dr. Kabajaa Ali Birraa gaafa kaaftu waan wal sin fakkeessu rifeensi keessan wal fakkaata. Keeppiin keessan kunis immoo wal fakkaata. Keeppii kana gosa hedduu qabda atis innis akkanuma. Waan kana warshaa tokko sinii oomishee sinii kennaa jira moo waan akka adeeroo fakkaachuu fi ta'uu hawwii qabdu san milkeessaa jirta moo akkami dubbiin kun? Waan si ajaa'ibu Rabbi rahmataa godhuu fi gaafa inni gara biyyaa dhufu naaf inni mana saahiba keenya cimoo hayyuu Oromoon qabu jedhu keessaa akka jalqabaa nama ta'e mana isaatitti achitti kasimannee wal agarree ansan dura gaaf tokko waltajjii inni irra jiru san ijaan argee yoo carraa argadhe immoo cinaa dhaabadhee hojjadhee isa wajjiniin osummaa jedhee hawwu Rabbi biyya isa fidee waltajjii inni biyya keessa naannoo yoo hojjetu san hundallee ani qindeessaa qofa osoo hin taane waltajjii geggeessaallee ta'ee wajjin naannoo'ee isa dura osoo inni dhufin dura awwal staayilii isaa kana warri waltajjii irratti na beeku warri miidiyaa adda addaatiin na beeku staayilii kokkooman kan hin beekama. Hanga gaafa Ali Birraan biyya dhufuutti bara Ali Birraan maal akka fakkaatu ni deemaa viidiyoo san tokkicha Ali Birraan akkasii isa tokkicha beeyna malee akkan immoo yeroo ammaa kana kun sooshaal miidiyaan baay'atee suuraa arguu maal arguun ta'e okay isa hordofa. Kana rabbuma waliif fide waan ani nama iyyuu natti hin fakkaatu ture Ali Birraa waan akkanatti harka qabanii nama harka fuudhuunfaa danda'amu wayii tokko natti hin fakkaatu ture. Nama addaa wayii tokko natti fakkaatu ture. Dhugaa yeroo sana namni sagalee isaatiin kabajaa isaatiin qofa beeka. Dhiyeenya kana gaa waan rifeensaa kun gaafa ka'u immoo namoonni nama tarkii deemaa jiru wallistoonni keenya hedduun isaaniis akkasumas biyya kana keessattis malli wayii dhufaa jira jedhu awwal waan kana yaaluudhaaf osoo ani maallaqa baasee achi dhaqee san hojjechiisuu miti osoo miliyoonota naa kennanii sannaaf kan naa godhan ta'e abadan mormanna irraa murama malee ani akkas hin godhu. Rifeensii fi ilkaan namaa fuula namaa kana baay'ee jijjiiraa jiru namoonni. Tarii otoo awwal rifeensa qabaate nama biraa fakkaachuu danda'afa jettee yaadda? Ta'uu mala ani garuu dargaggummaadhaan bara rifeensi kiyya ani mataan kana mul'aa dargaggummaarraa jalqabeeti. Ana waggaa digdamman achi dabru bakka digdamii tokko lama sadii jedhu jalqabu duruu baay'ee seenaadha wayituma uumamu booda hin baqate. Baay'ee aartaa? Ani moo aariitu namarraa fixaa jiru? Ani aariin beeku walummaanuu ani fayyaa naa kenneef ani bar waan si ajaa'ibu yeroo lamaa sadii deddeebi'ee aksidantiin konkolaataa narra ga'eeti dawaa lilmee fi liqimsan kanayyuu arge malee umrii koo guutuu rabbii galannaa ga'u ani bar peenkilarii fudheen beeku na dhukkubeen beeku dhukkuban beeku cinqiin beeku maal cinqamuus hin fedhu. Akkuma gammadeen jiraadhaa rabbis waan na dhabsiiseen qabu. Jaalalli uummata keetiitis qabeenya keetii kolfaa ati ofiif gammachuu situ ofiif uuma situ gammachuus of dhabsiisa. Ani saniif of hin saaxilu. Raateen jiraadhaa buleessa kiyya maal dhufee kamiif cinqamaa kamiif. Addunyaa gabaabduu kanaaf. Yaa. Umriin kee meeqa? Yaa salaam. Gadaadhaan lakkoofnu. Gadaadhaan lakkoofnaan as gabaabsuuf deemna. Lakkii amma nama umriin keessan jennaan ani foollee yeroo meeqan argee jedhe. Akkas yoo ta'e inni gadaan gadoomuu bira dabree inni iyyuu kan biroo ta'e ani amma walakkaa wanti dabreeraachi
shantamaniin eega nagaatti jedheeni kunoo waggaa 5 deema. 55 jechuu dandeenya. Pilaas illee hin dhabu. Jaatamuma jedhaa qabadhaa daawwattoota keenya. Isa kaanii Rabbi sanii ol illee nu haa kaa'u. Sanii ol illee deemu kuma si hawwina siif. Amiin. 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 Haa taatu malee ati abbaa ijoollee afuriiti. Shani. Shan. Mee waan ijoollee keessaa. Carraa kanaani daawwattoota keenya fuulduratti bara kana ijoollee qormaata biyyoolessaa gara yuunivarsiitii seensisu qoraman keessa intalti awwal qabxii olaanaa fiduudhaanii mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa keessatti ayyitti awwal Usmaan qabxii olaanaa fiddee darbitetti baga gammadde. Baga wajjin gammadne toltu siifaa gammadu. Bravo ayyitti. Injiinara yookiin doktora taate immoo yeroo dhiyootti akka isheen deebitu. Mee waa'ee warra kaanii wanutti mee ayyittiin bara kana 12 fixxee umurii ishee fi isheen hangafa moo lakki isiin lammaffaa milkii jira hangafni. Hangafni ayyitti. Milkii jira. Abbaa milkii siin jedhani? Awwal abbaa milkii. Awwal abbaa milkii. Waan si ajaa'ibu ani osoo haadha manaan qabaatiin iyyuu osoo hin fuudhin dura maal jedhani rabbi rahmataa godhuu fi Usmaan yoo Muusaa awwal abbaa milkii naan jedha. Oh dhugaa. Waan si ajaa'ibu. Milkiin otoon dhalatiin. Osoon dhalatiin. Abbaa milkii si bahe. Naan jedha. Oh saniif milkii jette jechuudha. Ani hin jenne ammallee boodannoo biraan sitti hima. Ajaa'iba. Osoo naan jedhu ijoollee kiyya keessa akka jalqabaa milkiitu haadha tiyya biratti dhalate baaletti. Gaafa isiin dahakaatu biyya deemtee achiin geesseen jechuudha. Maayyii obboleettiin tiyya kaatee asii deemti. Ta'an wajjin as teessu. Mucaan kiyya dhalatee anis gammadee dhaqee ilaalee dhufee maal yoon dhaqu maqaa isaan ka Usmaan yoo kana quban qaban waan si ajaa'ibu. Milkii baasaniif jiru. Eenyu baasaa obboleettii tiyya baasa. Milkii walitti naan dhufneen. afaan amaariffaatiin simin malaa'ik yaawwaxaal waan jedhan tokko jira. Maqaa ayyaantu ergamaatu baasa kana maqaan milkii ergamoonni wal ta'anii karaa Usmaayyoos karaa dhakees walii galaniitu masii baasan jechuudha. Milkii ta'e awwal abbaa milkii ta'e. Milkiin maalirra jirama? Milkiin amma inni immoo yoom fudhatee si fakkaate kutaa 12 bara akka biyyattiitti barataan akka jiruunee parsantii 3 qofa dabrisan yoo san qabxii fidee yuunivarsiitii Dirreedawaa galee barataa siviil injineeringiiti amma waggaa 4ffaadha. Waaw. Warri kaanoo eenyufaa jedhaman wal nu barsiise jechuudha. Milkiitti aanee ayyittiidha. Ayyittiitti aanee boontuudha. Boontuutti aanee roobsanii. Roobsanitti aanee yoomasanii. Waaw. Abbaa milkii, abbaa boontuu, abbaa ayyittii fa'a, abbaa roobsan fa'a. Abbaa yoomasan. Abbaa yoomasan. Milkiin umriin isaa meeqam? 23. No, 22 fixee amma sadaffaaf deema. 23tti deema. Milkiin umriin isaa 23 awwal sila 60 gaanuun jedhee jira. Garuu gaafa ilaaltan daawwattoonni murteessuu danda'u. Gaafa ilaaltanii umriin isaa yeroo ammaa kana 24 fakkaata. Maaltu akkanatti 24 si fakkeessee yogguu hunda waggoottan 20 kana erganii daa'ima barataa ta'ee yuunivarsiitii dhufee ka'ee numan si arga kanuma awwal waan takka hin jijjiirre evergreen yeroo hundumaa lalisaa. Iccitii biraan qabu barkun duratti illee si tuqee miti hin aaru. Yaadus hin aarus. Maaliifuu suma gammachuu ofiif kenna sumatu gammachuu of dhabsiisa miti. Sun keessa kiyyatti wanni qabatee jira. Ani osoo aareellee osoo umrii wanni hin jedhu jettee hin jettu yoo xiqqoo xash jedhellee bakkatti of deebisa. Ijoolleen artistoota keenya mee ilaalle artistootuma Oromoo ilaalle. Warra anummaan gara waltajjii isaan fide ka 20 lakkaa'amu kana. Ijoollee 20 nan qatan akka abbaatti ka isaanis akka abbaatti na laalaan akka ilmootiyyaatti isaan laalu. Ka umriidhaan wal gitnus ka umriidhaan eessaa eessaanaa gadiis jechuudha. Ani achuman jira. Isaan garuu fiiganii na bira ce'u. Ajaa'iba. Na bira ce'anii ana akkanumaan na argita iccitiin isaa maal akka ta'e kunoo kama. Namni sitti aareefaan jiru namicha nana ati nuun asumatti nu ofii keetii asuma teessee nuun si bira darbinee nu dulloomsaa jirtaa nu jalaa siqifaa namni siin jedhe. Hin dhabamu sun inumaayyuu lama taanee wal cinaa teenyee jechuudha. Anaan si jedhee ka anaa gadiitiin isiin ka jedhee jira. Anillee bara amma silaa umrii isaa otoon duraan dhaga'ee isiniin jedhan ture. Amma garuu si'uma jechuudha. Artistii isiniidhaan dubbisuun sun immoo xiqqoo isii daangeessuu ta'a. Xiqqoo hin ulfaate.
Egaa sila yogguni bilbila gara interview kanatti si waamachuudhaaf si bilbilu hunda wallee tokkon dhagaa wallee hasaasiin hasaasuma wayyaa yaa bashaatu maaliif wallee kan ku kallootu si argitu waan qalbiin akka jabbiitti na burra wallee kanarra maaliif kaatte bilbila kooma maybe namatti waan wallee obboleessa isaa ta'eeti ta'eefi kan jedhu fakkaata. Takka sirbichan jaaladha. Lammata jechichan jaaladha. Ani bilbilli koo yeroo dheeraa naannoweedhaan waamaa ture. Baay'een jaaladha naannowee. Jedhee naannowee dhiisee salaamaa yaa boontuu baga dhuftee kootu jedhee dhaabataa ture. Boodee ulaalu maal haloodhaami haloo kaasii heloo godhe. Yeroo gabaabaa bira dabreen hasaasiin hasaasna. Namicha bilbiluu san bar hasaasuuf. Itti hasaasuuf. Kanaafuu kanuma kana hin tuqun jedhee. Mee hasaasiinuu jedhame itti sagalee keetiin hin ta'a. An weellisaa ta'ee immoo. Allahu akbar. Imantaan. Ambar weellisiisuu malee. Wallisuun beektu. Weellisuu irratti gaafan weellisuu barbaade kiyyaaf meesharuma kiyya irratti hidhee hojjedha skeelicha jechuudha. Kanaaf amma kan namarratti kanatti sesseene. Amma ati sammuu kasi jiru amma hasaasiin skeela muktaariitiin taphate saniini. Osoo amma jedhe maa kana balleessite jettee sumal nama uffata kan jalqabaa. Egaa muktaarii fi awwali maali? Muktaar quxisuu kiyya. Quxisuudha sanu? Yaa. Waaw. An hangafa yeroo baay'ee namni ilmaan abbaa tokko ta'uu keenya quban qaban. Ajaa'iba. Carraadhaan warra nutti dhiyaatu warra nutti siiqu yookiin ka odeeffatee beeka malee naa fi muktaar obboleeyyan ta'uu dhiisi obboleeyyan maabbaadhaan wanniidhaan kam footokooppii. Egaa daawwattoonni murteessaa wallisaa isin hedduu jaalattan hedduu kabajjan legendary Muktaar Usmaanii fi Awwal Usmaan obboleeyyan. Guddinni keessan akkam ture ijoollummaatti Muktaarii wallisaa waan ta'u wayii sitti fakkaata ture moo walaloo barreessitee itti kennitee wallisi jetteeni dhiibdee itti galchite moo sagalee faa wal dorgomaa turtani moo akkam ture? Akkaataan sun waa hedduu na yaadachiisaa jirtammaati. Anatu jalqabnu meettaatti mana barumsaatti hawwisoo tokko keessa maatii keenya keessaa iyyuu nam shammoo meeqa. Hawwisoo daa'immanii, hawwisoo mana barumsaa, ka'aaraddaa, kamaal wajjin turree sochiilee numatu hojjetaa. Ani immoo yeroo masanuu waltajjii geggeessuu fi gaa'id gochuu maal gochuu. Qindeessuu kanatti. Yaa wanni san hogganuu akkasittiin kennamerraa jechuudha. Ani Finfinneetti galee jechuudha. Mana firaa taa'een baradhaa. Muktaartu na bira dhufee meettaadha. Dhufee magaalaa keessa deemnee osoo daawwachiisnu naannoo Beeraayi Tiyaatir oguu geenyu mucaan tokko kiraara qabatee deema. 3, 4, 5 akkana. Xixiqqoo babbareeddu kana. Katti bareedduu jedhee Muktaar. Naa jedhee mucaadhaan waame gatiin isaa homaa nama dhibu. Qarshii 17 biteef jechuudha. Gitaara. Kiraara. Yaa. Waaw. Qarshii 17 sanii yoo sanii ilaalka. Hedduu qaalii. Hayya. 17 hin bitee fi hin gale. Waggaa booda gaafa naani meetaa maatii bira dhaqu. Professional nama meeshaa taphatu. Hagamitti akkasi baratee iskeela kana yooma akkanatti adda baasee waan birooti Muktaar. Gara baandii illee achitti wayita seennu ana namni itti wanni jiru. Inni meeshaa kana taphachuu barannaa maal jennaan kun hojii weellisa maal jedhame guyyaarraa guyyatti edaan osoo hin beekin isaaf riqicha baase. Kompiliitli keessuma ba'ee Muktaar. Baalee baandii billaan baas jedhamu jira ture achi seenee achitti daranuu cimsatee achitti kan leenjiin isaa laali isaa fi mucaa tokko nam 2 nam 3 sadarkaa san namni muuziqaa irratti barate warra nootaadhaan waan itti kenname nootaadhaan weellisuu danda'u. Muktaarii fi nama biraas amma maybe maqaa waamu nama yoo inni ta'es ittuma fufeenni.
san duubaan immoo chaas jechuun waanuma jiru. Itti oofaa turte. Amma xiqqoo kan daawwattoota koosii anas konfiis gochaa jiru. Waa'ee meettaa dubbachaa jirta. Waa'ee baandii baalee dubbachaa jirta. Dhaloonni keessan eessatti guddatan akkamitti baaleen meettaan kun hundumtuu wal qabate? Nuti dhaloonni keenya baale. Eessa baalee keessa? Baalee keessatti aanaa agaarfaa ganda qonnaan bulaa ambeentu jedhama. Oh, agaarfaa? Biyya garbuu biyya qamadii. Maaltu labe wannummaan hin jiru? Biyya qonnaa. Maaltu labe waan si ajaa'ibu. Akkam yoo xiqqaate biyyattii tana walakkaadhaa ol kophaa qallamee jechuu dandeessa. Dhugaadha. Eega baaleetti hanga umrii meeqa turtan baalee jechuudha? Numaa ijoolleet numaayyuu muktaar xiqqoo ture. Numaa ijoollee abbaan keenya wajjin jijjigatti galle jechuudha argee. Hojjetaa mootummaati ka. Abbaan kee hojjetaa mootummaati. Biyyaa jijjiiramaa deemaa osuma wajjin deemnu achi illee baanee shawatti jijjigaa dhufnaan meettaa roobiitti galle. Meettaa roobii maatiin keenya waggaa 17 taa'e. Ajaa'iba. Kana keessa ani waggaa 3 waan hin dabarre wayiiti. Kan achi ture ijoollummaadhaan dafee bahee achi muktaar garuu baay'ee ture. Gaafuma maatiin bahuudhaa ka'u waggaa muraasa dursee baheenni. Inumaayyuu nuti baaleenirra maalirra meettaadha. Kaa'iman bakki itti of beekne bakki itti yaadannoo qabdan. San qofaa miti. Hamtuuf toltuullee bakki itti adda baafanne meettaa. Anaaf amma iddoo handhuura kootii oolaan jette meettaa natti tola baay'ee. Kanaaf hiree muktaar ijoollee meettaa gama ijoollee meettaa gama maal ijoollee waan fuuteen gaalchine waan ija. Sindhiisuun hin dhiisini. Yoon si dhiise abbaan kun hin dhalchine. Sunis muudannoo qaba akkaataa itti hojjetame. Jecha afaanuma muktaarirraa, jecha afaanuma abbaa kiyyarraa, jechoota bakka bakka waliif funaanamintu wal ga'ee mataa ta'ee mataan sun midhaan ta'ee midhaan sun sirba ta'e. Muktaarumaa fi hiriyaa isaa jidduutti waan jiruuni baay'ee jaalala qabna. Anaafis isaafis hiriyaadha nama biyyee wajjin daaknee waan hin taane wajjin guddanne. Maqaa isaallee yoo amne Daani'eel Marshaa jedhama amma magaalaa Mugar kana jira. Daani'eel Marshaa jechuun. Isatu kaameraa muktaar irraa fuudhee ergifatee muktaar immoo cila qabaa sitti galaa kaameraan deebiin maal ijoollee waan fuuteen galchine jedhe. Sanumaan wallee ta'e. Sindhiisuun dhiisii ni yoo sindhiise abbaan kun dhalchi sindhiisuun dhiisii tun immoo abbaa kiyya jedhaa beeki. Kana kanaan wal ga'eeti namni heddumaan guutuu Oromiyaa irra yoo deemu namni na gaafata. Ani kan yaadadhu iyyuu numa muktaar achitti galee liistiroo fa'aa hojjechaa ture ijoolleen liistiroo jalaa fudhanna jedhama. Aaree jedhama akka legendarii stoorii namni hundumtuu beeku wayii tokkotti akkasittiin haasa'ama ture. Kaameraadha wantichi sanii miti. Muktaar immoo achi meettaa kanatti garmalee jaallatamaadha. Garmiin jaallatamaan isan ibsu. Ji'a keessatti yoo torbaan takka mana ture inni torbaan sadan yoo as jirtu gooroo jira yoo as jireettuun qaxqaxoo yoo as jireettuun goolaa yoo as jireettuun minaaree biyyuma keessa meettaadhuma keessa deemaa guddatee garmalee farda yaabbataa garmalee. Meettaas garuu beeksisee bar jecha. Maaka ammasitti deebi'ee bar. Tokkittiin sun qofti meettaa hedduu meettaa wanni jedhamuyyuu maqaa saniin sirriitti beekame bar. Kanaaf humna walleeyyuun argita achi keessatti. Aanaa xiqqoo tokko walleen guddisee akka kanatti uummata fuulduratti dhiyeessuun danda'uun isaa haa ta'u meettaadhaaf waan inumaayyuu osoo danda'een siin jedha meettaadhaaf kanaa oli. Meettaa jechuun laali guutumaan guutuu biyya gootoowwan Oromoo mataa biyya laala duree warra ta'e ka itti dhalatan ka itti guddatan ka naannoof osoo hin taane gosaaf osoo hin taane amantaaf osoo hin taane osoo waan fooyin Oromoof Oromiyaadhaaf qofa du'aa turan ka akka Kabbada Buzunash kan akka Laggasaa Wagii lakkoofnee ittiin baanu meettaatu oomishe kana hunda kana booda ofiin abdadhaa sirboota akkamii akkam hojjedhu hanga ammaa garuu xiyyeeffannoo kana hin kennineef situ kiliik na godhee yooma. Sirriitti yeroo gabaabaa keessatti wallee meettaadhaaf
akkati qabattee dhiyaattu shakkiin qabnu siinis oomishiteetti waan ta'eef meettaan ijoollee meettaa qabxii kana qabadhaa kaan wallee hedduu barreessiteetta walleen ati barreessite kumaa ol ta'aa jedhu dhugaadha wanti kun wallee 1,000 jechuun maal jechuudha wanni dha jalqabaa miti umriin kee kan hagana jiraachuun bar akka biyyattii sanatti maaksimaam umriin nama tokko hammana hanga jedhan san jiraadhee jira baran. Kanaaf awwaliin warshaa wallee Oromooti jechuu dandeenya. Warshaa wayiiteeti. Min oomishta jechuudha. Isa akka madaalli abbaa lama hubateetiin kennama. Garuu immoo ka ana caala kumaatamaan hojjetan rabbi rahmataa godhuu fi kan akka abdii qophee fa'aa jira. Walaloodhaan eenyu diqqisiifatee yoo naan jette umrii koo weellisaa 50 shubbisaa sirboota isaa yoo dhageeffattee bal si dhibaa dikshinarii afaan Oromoo barbaaduu qabda sirbi sun akkasiif galu. Abdii qophee fi 50 shubbisaa nummaan akka isaanii kaaka kiyyaa kana kudhan walirratti qabdu abdii tokko yookiin 51 ta'uu hin danda'u. San isaaniif kennineeti madda wallee madda jechaa. Generationiidha miti reelaafu. Generationiin 50 fi generationiin abdii qophee generationiin wallee Oromoo guutuudhaaf fidanii beeksisanii wallee Oromootti hundee gadi dhaabanii darbani. Generationiitti wal harkaa fuudhaa beeke. Warra isaanirraa fuudhee warra si duuba jiru kanatti immoo namni kennee fi oomisha wallee kanarratti namni halkanii guyyaa bobba'ee hojjechaa ture tokko awwali. Walleewwan 1,000 jechuun waan salphaa waan taaneef jechuudha. Sanuu wallee qarshiin finne. Yaa wallee bilisaan akkanumatti oomishanii namni hundumtuu ittiin beekame. Eenyu fa'iif kenniteetta yoo jenne amma dubbiin saayyuu lakkoofnu saayoo qabatee lakkoofnu ta'uu danda'a sa'aatii tokko keessatti dhumu 1,000 waan ta'eef garuu warreen gurguddoo ati wallee ebelu fa'iif kenneera jettee sammuu namaa keessas walleewwan jiranii kan ati barreessite maal fa'i warra sirbata akka singilii kenneef yookiin lama qofa kenneef osoo hin taane warra albam guutuu jedheef lamaan sadeen keessaa dha'uudhaaf jechuudha sirboota fakkeenyaaf Amiin Huseen weellisaa madhiyoo kan immoo garmalee sirbisaa jaallatamee miidiyaaleen warra afaan Amaaraatu bakkatti isaa feeran Ibroo Ibsaa Morodee leenjisee karaan kun akkana warraan guddisee sitti baay'iraan Ibroo Ibsaa jedhii Amiin Huseen Anwar Badhaanee Adnaan Mahammad Addisuu Furgaasaa Saaliyaa Habtaamu Lamuu Kamaal Ibrahim ijoollee lakkuudhaan Giiftii Daadhii fi Tiyyaa Daadhii ijoolleen sun waggaa irraa inumaa'u koomishiniin turizimii Oromiyaa badhaasni kun jedhanii achumaan mul'atti himamaa ture kun maafteenya viidiyoo san laaltemi Oromiyaa dhaquu fi miti Finfinnee keessaa kotteen takka hin baane viidiyoo dhuma arkaayivii wanni dhuma kiyya keessaa yeroon fiildii boo walitti qabadheen kan hin hojjedhe yadaloon kun Suudaanii mashayina garasi sirbi walaloo qofa jijjiirtan malee walleen kun jira mashayina wow okay ka Suudaanii waan jedhu waan fakkaatu sanii wal fakkeessine Tiyyaa Daadhii amma fakkeenya amma sirboota waa'ee tiraafikaa akka Oromoof akka Oromiyaatti waa'ee tiraafikaa ka ibsu suuta qofa beektaa miti injarjari suuta meelaali viidiyoo san laalitii achi gubba daayireektar shaggar buta eenyu jedhamee achirratti laali erga walleen hojjetamee inni jedhee istuudiyootti isa deebise maali jennaaniin eessa biratti mee fireeniin wayita inni fireenii qabu ka asfaaltii irratti wanni jedhee mucucaatu meeti kilaaksiin wanni meeti wayita makiinaa wali bu'u ka wanni jedhu gaafa achi baasu maal Saadaam Huseen alqaayidaa mataatiin maali rabshaan kun hundi no hawaasittiin barsiisuu fi miti ka hojjetu wallee shumati iddoo isaa sana akkasitti yaanni waa hundi ka uume ka ciniinfatee sirba san da'e shumati iddoo isaati. Kiliippiin sun san fakkaachuudhaaf immoo awwali
Ilmaayyuu hirmaannaa muuziqaa keessa ani meeshaa miti katabadhu. Garuu abbaa meeshaa taphatuun as biratti kana galchi. As biratti kana galchi. Sagalee ambulaansii bakka itti barbaadamutti bakka muuziqaan dhaqee ati maa inni jettee of gaafattutti. Wanni akkasitti uume waa hedduutu jira. Weellistoota asirratti siifaa dhaabuuti sirboota si yaadachiisu. Sansaniin inni ta'an amma gaafan kompiitara banee wanni jiru inti kanaafillee kenneera hin jedhee rifadha. Dagatteeyyuu kan maaliifuu maastara of biraa qabaan. Isa sirbicha hin sharafamiin foormaatiin hin jijjiiramin akka dhalate hin jiru santu ana bira jira. Wanni hojjedhe hundi. FM'n hedduun isaa bara yeroo ijaaramee ni jedhu wallee na gaafatu. Maalti beekaa wal keedduu filaash maan fuuleetti kan naa ture. Hiruudha. Haadha gahamuuf. Haadha gahamuyyuu hin barbaadda bara yeroo sana. Haadha gahamuuf ijoollee naa beekamtu. Waan si ajaa'ibu jalqabe sarara jalqabee Awwal Usmaan waan jedhu walaloo cinaattis yeedaloo cinaattis hin jiru maqaa weellisaati kaachi. Akkas. Yoo barbaadde immoo ragaa wajjinuu ani fakkeenyaaf amma mana kiyyatti kaasetti durii goonee leenu kan agartee waan manni muuziqaa tokko qabu mana na bira hin jira. Maastarri sirboota afaan Oromoo hundii jechuudha. Clear kan ta'e wanti sagalee dhaga'u yoo barbaadde waan akkasiisan banatta. Ani san foormaatii adda addaatiin qaba. Hanga viidiyoo kun amma isin salphaatti wanni taphachiifatan kana riil kan jedhamu tokko beektaa? Isarraa jalqabee dabree gara kaartileej. Akkanatti fudhatu jira wanni sibiilaa akka fakkaatu kaartileej. Isarraan dabreet kaartileej irraan dabree VHS. VHS. Mini DV. Mini DV dhuma. Dhuma gara memorii dura kan dhufte. Yaa mini DV bar ammalleettuma fayyadamu maaliifuu foormaatiin isii baay'ee kwaalitii qabatee waan teessuuf high definition waan ta'eef inuma fayyaddi ammas. Kaniin amma sitti wanniidhaan kun kaasettoonni kun wanniidhaan akkasitti ammayyuu qabaan. Maaliifuu gaaf tokko laayibirariidhaa hin ba'an. Yeroo ta'e wayii muuzeemii goote waanuma wallee Oromoo kana waan agarsiisu natti fakkaata. Muuziqaan Oromoos haa ta'u muuziqaan hedduun isaa keessumaa bara durii sanatti namoonni barreessan namoonni yeedaloo barreessan namoonni wallee sana barreessan mul'atanii wallisaa qofatu fuulduratti mul'ata waan ta'eef jecha. Wallisuu muuziqaa walaloo barreessuun akka yeedaloo hin barreessita turte? Sirboonni ani hojjedhe guutumaan guutuutti yoo sirba 5 lakkoofsaan sirba 5 ta'e yeedaloo namaarratti walaloo barreesseef ka akka kunoo maafteenyaa fa'aa yoo ta'e malee ka Amiin Huseenis wanni jedhee dhufu kunoo keenya abbaan nura baaleeti abbaa kiyya nu to'adha bahaadiyaa Oromiyaa irra naannaya yeedaloo uummata keessa jiru Amiin uumee fide irratti barree yoo lakkoofsaan hagana ta'e malee wantiin ani addisuu furgaasaa yoo barbaadde baadiyyaa biyya koo. Baadiyyaa biyya koonis kan keeti? Albamni guutuun. Kan kee ajaa'ibuma. Kan kee ajaa'ibuma. Albamni guutuun. Walaloonis yeedaloonis. Walaloonis yeedaloo. Waan hin hojjedhu sanaan jalqaba yeedalootu uumama. Yeedaloo san irratti han barreessa. Kanaaf guutuma isaa wal qabsiistee. Yaa wal qabsiiseeti. Eegas akkamitti gara kilippii yookiin muuziqaa Oromoo kana viidiyoodhaan hojjechuu muuziqaaleen Oromoo otoo atiin jalqabiin sana dura hundumtuu istuudiyoo dhaabbatee waan jedhu wayii tokkotu jira. Isarraa gadi baaftee alatti gadi baaftee waan hedduu agarsiifte muuziqaa Oromoo. Waan si ajaa'ibu hin barreessitaati wayita barreessitu eessaayyuu fiddeeti miti bara. Qoteen baaftu yoo man jettu waan asitti uumame waan ijaan argitu waan gurraan dhageesse san miidhaysitee akkaataa waanuma beeku san waanuma uummanni beeku san akkaataa mi'aawun ibsitee haala suuraa ta'uu danda'uun ibsitee hojjetta walaloo san. Yaadalloon sun walaloo san simachuu qaba. Yoo yaadalloon nama mararu ta'ee ati ka daansii ittiin nayitu ta'e dachi ibsamee walitti hin dhufu. Yoommoo yaadaloo nama gammachiisu ta'ee ati ittiin boossa ta'e immoo akkasuma faallaadha ammaas. Kanaafuu ogummaa kana keessa jira. Ogummaa kana hawwisoo daa'immanii hanga dargaggoo qabu hanga amma cimummaatitti keessa jira waan godhadhee miti. Isuma barreesse walaloo kana
kanumatu iskiriptii kiyyaanaaf. Gaafan bobba'u. Sammuu kee keessa durseeyyuu jira. Yaa jira. Gaafan bobba'u kaameraamaanii koo kalara ani ergaa kiyyaaf barbaadu san barbaadaan. Kanammoo nan dubbisa. Nan dubbisa. Ogummaa daayirektingii kan hin baratte mana barnootaa dhattee baratte moo inni kennaa irraa jalqabe. San booda hedduu dubbisuudhaan kan bakka kana barachuuf baraani obboleessa kiyya fuudhee anaaf haa na wajjin hojjetu jedhee bar yeroo san bakki itti kaameraa fi wanni kana baratan maaster jedhama 4 kiiloo achi galchee obboleessa koo achi leenjee ba'ee qormaata fudhatee tokkoffaa ta'ee dabre. Kun inni qaxaramee gara birootti hojjetan. Saniin daayirektingii jalqabeen hin jalqabee waan na keessa jiru dubbisuun immoo maal naa dabalee si fakkaata sagalee jedhamu san ka garaa nama nyaatu moo ka xiiqiiti moo kan nama bashannansiisu moo diraamaatikaal waan ta'e qabaa. Aadaadhamoo ammayyaadhamoo. Ammayyaadhamoo biraavoo kan hunda fedhamu. Ka uumaa barbaadutu jira sirbichi. Wanti uumaa duubni isaa baqa waan uumaa ta'e. Oromiyaa waan qabu agarsiisu. Wanta immoo uumaa kanaan waliin simanneet immoo jira ka'ati jettu. Wal simuun dhibbaan dhibbatti baakgiraawundiin kee ka'ati jechuu fi waraabamtuun kalara keetiin ala baakgiraawundiin kee mataan isaatu ibsuu qaba. Amma san keessa bu'ee jechuudha. San keessa bu'ee kaameraamaaniidhaan yoo kana awwaluu eessatti eebbifamtee baate lakkii an rabbu manna eebbise malee bakka itti eebbifamee qabu. Eebbumaadha koo fabbaa koo malee. Nan amanan kaameraamaaniin tokkotti nan amanu kun amma ATV wajjiniinis ijoollee OBN wajjiniis hojiidhaan wal arginaan nan amanan. Eessatti barattee ati lakkii akkamitti kana bartee kaameraa moo anis dhuunfattis nan qabaami. Wannumaan ani hin goone hin jiru keessa bu'ee ka dubbisee san asirratti barbaada. Oromiyaa keessa yoo deemu hambaalee seenaa waan ta'an waan magariisa bareedu taanaan bosona bareedu laga yaa'u bareedu loowwan bobbahee tika jiru wanni naaf hin jiru akkaataan haa ta'uun waraaba. Batteetuma arkaayivii godhatteetuma keessa. Waan dubbisee san hojiirra oolcha gaafan bobba'u. Yaadannoo qabachaa deemaa miti iskiriptiin koo isa. Akkanatti gara daayirektummaa kan hin seene. Wallee Oromoo 200 ol ta'an daayirekta akkati goote hin beeka. Dhugaadha. Dhibboota 2. Baay'een keessanii daawwattoonni keenya isaarraa waan dhaga'an natti fakkaata. Walleewwan 200 ol isin TV irratti ganamaa galgala argitan hedduu isaa namichi hojjete kunoo nama kana. Tokko yaadachiisi. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa, dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Telekoom. Tokko yaadachiisi. Imimmaan jaalalaa. Jamboo joote. Jamboo joote. Kana namni hin argine. Namni hin dhageenye. Guutuu isaa. Hundayyuu. Meeqa fudhatte turte yeroo sanatti? Qarshii moo? Wajjin nyaachuu wajjin dhuguu malee kun kafatii keetti wanni jedhamu. Yoo jiraate laa kennaami. Yoo jiraate. Inni nuun qabu maal sii kennu? San hojjechuuf waan inni dadhabe san inni nuun arganne. Kanaafuu inumaayyuu wanni bareedni maal akka ta'e beektaa zamana jaamboo fa'aa jaamboo weellisaa cimaa waan itti amanu malee hin sirbu. Akka malee. Waan sirbu sun immoo lafa hin buutu. Zamana isaanii inumaayyuu qarshiin dhufuu jalqabdeerti haa xiqqaattu malee. Isaan irratti jijjiiramni jalqabameera. Inumaayyuu yeroo san kalaal warra ka jaamboo waan lubbuusaa amaaruu hacee Amiin Hussein fa'aa Addisuu Furgaasaa fa'aa Adnaan fa'aa warra walitti aanee bahan sittima. Pirooduusarri illee numaa bar manneen muuziqaa. Manni muuziqaa 6 ka adda addaa jechuudha. Mana muuziqaa Abbaa Gadaa, mana muuziqaa Kiloolee, mana muuziqaa Ambaasal, mana muuziqaa 6 waan ani ittiin amanne dhageeffadhee koonfarmiin godhan hin maxxansan. Ani immoo waan dhufe kana hunda gulaalee Oromoo madaalaa waliin keessatti ilaalu. Jechi isaa sun safuu qaba, safuu hin qabu, kwaalitiin muuziqaa guutuudha. Uummata keenyaaf hin ta'a madaalii ogeessaatiin.
laalla kanaa bitannuun jedhaan fakkeenyaaf amma Hacaalus Jaamboos usunanii konform gochuu fi baadhee xaahiriin fudhatu ture abbaan gadaan maxxansu ijoolleen kun osoo maxxansin gammaachis turu yookiin immoo Hacaalus ta'uu mala ture ijoolleen akkanatti gara mana muuziqaatti gara uummataa isaan fide lakkoofsaan anu kan wallaalu hedduu lakkoofsa isaa guddaadha kan amma akkuma jettu iyyuu kilipii kana hunda hojjettee walleewwan 1,000 olii barreessitee yeedalootti hojjetteetta Directoronni amma si duuba dhufan immoo jiru amma ati ijoollee amma duuba dhufaa jiran kan akkamitti ilaalta eenyuun immoo baay'ee dinqisiifatta muuziqaa isaanii ilaalte waaw ebalu gaariidha daandii sirriirra jira jettee namatti ijoollee cicciboo dhufe takkittimaan nama kunoo waggaa 15 ogummaa kana keessa turee muuxannoo gabbifate ka fakkaatan jalqabumarraa jechuudha especially ani amansiisaa ifaa hedduu dinqisiifadha amansiisaan akka umrii isaatii miti buleeyyii fakkaata iji isaa adda akka carraa ta'e immoo awaardii Hacaaluu irratti gaafa inni badhaafamu abbaan badhaasa kennu sun ana ture namuma sirrii ture waaw lafaa fi lafee wal argateen jettu kana ajaa'iba rabbi akka carraana ture yeroon ibsu waa baay'ee suspense godheen maqaa isaa ogguwaamu waan inni bahu na fakkaatee ture akka carraa inni rakkin isa mudateen argamuu hin dandeenye bakka bu'aa Andu'aalam ture Andu'aalam dhufee ka fudhate osoo jiraate innis gaafas waanuma Andu'aalam jedhisan jedhaa ture galatuma maaliifuu amansiisaa yoo ilaaltuun haasaan osoo hin taane hojiidhaan ibsa dhugaadha akkas ture egaa walleewwan kilipii muuziqaa Oromoo kana direct gochuu amma dhiisteetta la inuma nuti jedha malee arginee hin beeknu dhiyeenya kana maaliif amma yeroo gabaabatti bunni ilaala Awurooppaa Ameerikaa irraa sirboota hedduutu kana booda qilleensa irra oola sanniin keessaa yoo guyyammaan ga'ee hojiidhaan argan fakkeenyaaf lakki amma yeroo gabaabaa keessatti hidhamee har'as nu sobdan maalis nu sobdanii jiraa miti kanaafuu ani hin dubbadhu hojiin haa dubbatu kanaaf ammallee ittuman jira jettee yaada egaa ati muuziqaa haa ta'u yookiin immoo gama kaameeraa wajjin waa wal qabatu gaafa laallu kaameeraa fuuldura dhaabbataniis immoo aaktiingii kilipii irrattis haa ta'u akka taatootti hojjettee beekta baay'inaan immoo duuba teessee hojjechaa turte duuba ta'anii nama kaameeraa fuulduratti nama oofanii waan bareedaa waraabuu moo fuuldura kaameeraa fuuldura ta'anii akka kana waraabamutu irra cimaa waan si ajaa'ibu namni akkuma itti hubateetti ibsuu danda'a kaameeraa duuba ta'anii ajajuun hedduu miidhagina hojii saniitiif baduu hojii fokkachuu hojii saniitiif itti gaafatamaan waan isa jalqabaa daayireektar maqaanis daayireektariin kun maayini kaansaa yoo laallu kafaana karaa nama qabsiisuu qajeelcha tolchuu xurree namatti mul'isu jechuun waa hundi isaa barka wanti illee keerogiraafara illee waan achirratti isa barbaachisu hanga lookeeshinii waniitiin ga'utti ka filatu isaami ogeessota dabree bira communication as jidduu jiru kaameeraa maanii fi wanni jidduu jiru isa ka walitti fidu lammata ani ati kan waraabdu ta'e ani as yoo balleesse kat jettee akkasumee akkas jedhi jettee itti na deebiste ittan deebi'a ka isaa garuu takka bannaan badeedha wal fudhate faayila guddaa fudhatee deeme hojichi illee gaafa wanni kanaafuu akka kiyyaatti ogeessota kaameeraan duuba jiran yaa salaa wanni jiru isaan harka jira citiin miidhagina wanti sanii akka barbaadan namicha waraabaa jirtu san ati gaayid gootee ofii daayireekt isa gootee fidachuu hin dandeessa. Carraa kanaan ogeessonni kaameeraa warri kaameeraa duuba jirtan abdiin faa editoroonni daayireektarri anti hundumti keessanii galatooma garmalee nu jajallisuu danda'u yoo barbaadan akka barbaadan nu gochuu danda'u carraani keenya miidhaginni keenya harka isaanii jirti kanaaf warra akka kee kaameeraa duuba taa'ee walleewwan 200 gatii kaffalaa turee fi kabajaa olaanaa qabna carraa kanaanii jechuudha gama kaaniin yoo haasofnu waa'ee geggeessummaa waltajjii keeti goota waltajjii abbaa sagalee kiilolee abbaa sagalee warqii golden voice
faranjiin jettu. Thank you. Miidhagina waltajjiiti ati ho'ina waltajjiiti enerjii guddaadha kanatti qabdu. Caalbaasiin immoo jiraannaan lubbuu keessaa baaftee galtaa teetumaa waltajjii kamiyyuu haa ho'u jedhanii yaadamnaan awwalachi jira. Naa jiraadhu. Thank you. Umrii kee kana hundumaa keessatti waltajjiiwwan hedduudha kana ati hojjechaa turte. Waltajjii barreessaa hin barreessita gamanaan direct goota. Waltajjii gaafa argamu waltajjii hojjetta. Hojiiwwan kana hundumaa keessaa waltajjiin immoo baay'ee nama hedduu wajjinis wal si quunnamsiiseera. Waltajjii akkamittiin eegalte? Waltajjii kamimmoo yeroo hundumaa yaadatta? Waltajjii irratti kan inni akkaataan itti jalqabe manuma barumsaatti abisoo daa'immanii ta'eet ani geggeessaadha. Torban keessaa hojii duree ganama gaafa hiriira yeroo alaabaan ba'u irratti ani wanti ispoortii gareen wantiitiif kutaan eebeluu kutaa wanniiti wajjin akkas gabaasan godha. Torbaniin jechuudha hojii duree ganama mana barumsaatti jechuudha. Wanni sun uumameetu meedha. Waanuma jiru tuttuqee na fakkaata ittuu jabaate. Sanirraan jalqabee ergan as dhufees yeroo gabaabaadhaaf hawwisoo kaftanyaa jedhamu jira yeroo san. Kaftanyaa keessa hawwisoo warri quba na qabu jaratti himee akkas osoo naan hin mari'atiin himanii ilaan waamichi nagee yoon dhaqu yoo waltajjii bahee hojjedhu warra achi jiru saniyyuu afaan qabsiisuu ta'e wanti achumaan itti fufee hin dhaabanne kun har'allee sanuma jira. Waltajjiin ati yeroo hojjettu keessumaa baandii gadaafaarraa eegalte. Wanti waltajjii maccaaftuu lama. Waltajjii maccaaftuu lama hedduu isaarratti namni Oromoon dammaqaa ta'e kanaan dura magaalaa kana keessa keessumaa Finfinnee jiru gaafa TV'n gaafa reediyoon Feesbuukiin maarreen kun hin jirre awwal akkuma har'aa warra foloowarsii baay'ee qaban kana situ foloowarii baay'ee qaba ture gaafa sana fuuldura waan jirtuufi jechaadha. Waltajjii ati bara jireenya keetti hin irraanfannee fi bagan waltajjii kana geggeesse yeroo hundumaa seena qabeessa anaaf jettu. Lama sitti himas. Lama. Inni tokko inni jalqabaa waltajjiin ani geggeesse keessaa kan maccaaftuu lamaati. Kan inni har'allee itti yaadadhu. Waltajjii san booda waggaa tokko caala turaniire Koroneel Alamuu Qixxeessaa jedhamu pirezidaantii maccaaftuu lamaa turan hayyuu beekamaa. Isaantu mucaan kiyyaa walii miti maqaan isaa Boonaadha jedhan. Boonaa Boonsaati maqaan isaa jedhan. Amma waltajjii kamirratti yoo ilaalte Usmaan Boonaadha malee Usmaaniin kawaamu sheekaa kawaamu hin jiru. Boonaa kana akaakayyuu kiyya se'u Usmaan Boonaa. Maqaa Muktaar Usmaan sheekaatiin namni beeka isa? Awwal Usmaan Boonaa. Akaakayyuun kiyya sheekaa Boonaa Koroneeltu naa baase ittuma fufee wanniin sun. Achumaan gaafa dhumaa ani kana boodallee waan dhufuun se'u jedhanii gaafa uummata dhaamatanii galan jechuu san booda isaan hin boqotan. Umrii koo waltajjii san dagadhu. Inni immoo xiiqiidhaan bagan kan hojjedhina jechi sharaatan ani ogeessa biraa wajjin deeme. Hayyuu Oromoo guddaa tokko tola fuudhee deeme. Maayinni teeletoona laayiviidha. Wansi ajaa'ibu gaazexeessitoota ka hojjetu. Warraa fuudhaa jedhu 200 deemuu dide caalbaasichi. Hayyuun kun lafaa ka'eet naayyamaa nama kiyyaa godhu namni suna hojjetu. Nama akkamiiti yoo laayiviidha bar sagantaan jedhanii maaf dhiisaa jedhee itti gaafatamummaa fudhatee bakka taa'etti maayikii natti dhufee jechuudha. Baandii qabadheeti anka deeme. Baandii dhiyeessu weellisaa isaan barbaadan san fide. Afaan hundaanuu jechuudha. Osoo jennu maayikiin akka kennina niin ka'ee gaafa nani daqiiqaa 40 hojjedhe qarshiinis miliyoonota 40 achi kute. Warrumaa achi Baale keessaa Arsii keessaa dhufee ka qonna irratti bobba'ee faarmakanaayizeeshiniidhaan hojjete ka iccitii isaanii beeku fuudhee gubbaan bahee. Samii sanatti jalqaba qotiyyoon jalqabanii waggama san keessatti gara tiraaktara tokko
waggaa lammaffaa irratti tiraaktara kombaayinara waggaa sadaffaa wayita gayaan tiraaktara 5 kombaayinara 3 waggaa hammanaa eessaa akka dhufeen beeku ibseessan gurbaa miliyoona lameetti dabali achi booda dubartii kottumee walii kiyya miliyoona 3tti dabali osoo jedhan miliyoona namni immoo jaalata miti gaafa waa'een isaa dubbattee waltajjii irratti madaa isaa tuttuqxee bara hin qirqirsite akkas hin jenne caalbaasichi samii kori waan itti jaaladheef takka of agarsiisee waan biraaf yaamamtee bakka kanatti dhuftee namichi kun hayyuun kun itti gammadee bagana waliin achi baasee san takka jedhe lammata bariituu no'ame dhaqee cheekii na kenne hangam biraa bootti cheekii san ilaalleen gaafa amanuu hin dandeenye lakki ilaalleeyyuu dhugumaan sitti hima na kenne godheen kiisa kaa'e isa biraa gabbaanan ka jalqabaa baasee yoo laal 50 waan si ajaa'ibu kwa takka 50 ni argee waan jedhamu argitee mee takka argee beekaan 50 osoo mana gahin karoora itti baasuu jalqabe qarshii kana qoy 50 kan kistaamti kanaan yoo kiiboordii ammanaan bite yoo kana bite kiraa achi osoo akkas jedhu yeroo lama sadii gufadhee boolla seentee wal umrii ko ndaga sharaata reef haaraa sharaataniin jechuun isaatu ajaa'iba sitti ta'e yeroo sanitti moo ammoo achirra dhaabbattee waltajjii geggeessuun immoo ajaa'iba itti agarsiisee sanuu weellisaa wayiituu fide gara adaamaa kana badhaasni itti roobee sagalee ajaa'ibaa qaba badhaasni sun rabbi rahmataa godhuu fi mucaan sun naa keerame badhaafamee qarshiin itti gaafa awwalii kiyyaan birrii sirran barbaadu inumayyuu siif waan baasii sii ta'u kanarraa siifaa kennu qarshii dubbanneetti ka fideen beeyte inni badhaasa waan quufeef sharaatani kunis inumayyuu san booda namni wayii artiistota Oromoo inumayyuu ana namni sharaataniin akka seenan godhe artiistonni Oromoo sharaatanii ni miti White House seenuu danda'u wanni isaan dhibu hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf seenanis agarsiisan akka Afrikaatitti opeeraadhaan akka Afrikaatitti meeqaatamni isaanii daddabalanii mo'atanii agarsiisanii akkasiin jala callaan kun. Egaa waan waltajjii geggeessuu kuni afaan lamaan geggeessita afaan Oromoon hin geggeessita afaan Amaaraatiin sirriitti geggeessita waltajjii geggeessuun kun immoo inumaa guddatee beeksisawwan TV irratti beeksisawwan raadiyoo hedduu irratti fi promotional door to doorii kana irratti sagaleen kee hedduu dhaga'ama mee carraa kanaan nusi gammadaa show beeksisa hojjechiifachuu barbaade yaadi kee durii sitti dhufee egaa maallaqa akka nun gaafanne qofa carraa kanaan nu eegaati gammadaa show beeksisa TV dhaaf gammadaa show waan jedhu yoo yeroo naa kennite waan siifuu amazing sitti ta'uu danda'a yoomma ammuma saffisaani ka jettu laala gammadaa moggaafamu isaatu ka dhiyeessu gammadaadha shoon isaa gammadaadha wanni maqaayaantu tubaasaa duratti waliin jenne san jiru gammadaa show ittiin bashannanaa irraa barachuuf ittiin bashannanaa buhaaruuf gammadaa show filatama jalqabaati jennee bira dabarsa filannoon keessan gammadaa show haa ta'u kana beeksisoota hedduu isinni TV fi reediyoodhaan dhagaa turtan hedduu isaa duuba awwali kan ture jechuudha awwalotoo beeksisaan hojjetu ta'ee walleen barreessu ta'ee daayirektiin godhu ta'ee maal ta'uu danda'a ture sana meeshaa muuziqaa taphata ta'uu yookiin meeshaa muuziqaa taphata yookiin immoo nama kunoo wanti software injiinarii keessatti baqa diiteel seenee waan haaraa uumu ijoollummaadhaan dooktarii piroofeesarii maaloon ta'a jedhan kana yaaddee turte waan si ajaa'ibu teeknishaana ta'uu ture yaadni kun dhugaa Animo kana yaadu tarii hoogganaa waajjira yookiin ministeera tuurizimii faa ta'uu waan hawwu sababiin isaa akkuma daawwattoonni amma sila dhagaa turanii anis kanan beeku walleewwan hedduu natti barreessite maaf teenya ni deemna Oromiyaa daawwanna Oromiyaa balloo baadiyyaa biyya koo waan Oromiyaa hedduu diteelii waan barreeffameen dhumne
wallee tokko tokko nutti agarsiisa. Nindeemaa walloo kaayindeemaa gara walloo magaaltoo yaadee ragdammee magaaloo. Sunis keeti. Sirba walloo qofa meeqan barreesseen meeqa saaliyaa laali. Maqaa alagaan maqaa isaanii jijjiire biyyootaa fi maqaa namaa maqaa gaaraa maqaa lafaa maqaa isaanii duriititti achitti qoradhee manguddoorraa adda baafadhee waan hundayyuu cross check godhee akkasitti sirbatti deebisee sirba godhee saaliyaan sirbite jechuudha. Kanaaf paashinii turizimii wayii waan qabdu wayii sitti fakkaata waan turizimii beeksisuu biyya beeksisuu ittiin badhaafamtee beektaa kana namni recognize godhe jira hangammatti akka nuti laallee kanatti ol baafne waan turizimii kanarratti hojiiwwan ati hojjette hedduun isaa laalamee beeka jettee yaadda? Yeroo tokko weellisaa kompoozara beekamaa akka biyyattii kanatti abbaan fedhiisan caallee tokko ture amma lubbuun hin jiru. Roobaa Dhaabaa. Waa'een isaa hin himamne hin kaane. Isatu weellisaan hin badhaafamaa. Inde isaa hojii durgamanii maalii fi roobaan hin badhaafamne dhiisaa jedhe. Badhaasni rabbiirraa malee kan namaa eessaanuu naman ga'u. Ani immoo akka carraa ijoolleen ani hojjedheef ka badhaafaman hedduu. Ani badhaasa waan jedhani hiriyoota maqaan isaanii badhaasa lamamu sadii qaba. Akkasii sanbira hin dabarre. Badhaasa kan turizimii qofatu hin ta'ini muuziqaawwan warraaqsa Oromoo hedduu keessattis gahee olaanaa taphachaa turte qabsoo Oromoo kana utubuu jabeessuu keessattiyyuu waan gurguddaadha kana ati gootee turte. Ati yoo akkanatti piroofaayila koo qoratte beekamaadha miti hojiin keenya siin qorachuudha keessumaa walleen gubattee bosona baalee baddaa jaarsoo yaala laga gibee walaa nyaattu maaltu dhibee walleewwan gurguddaan kana duuba situ jira. Wallee ati qabsoo Oromootiif qabsoon Oromoo har'as gahee jijjiiramni kun hundumtuu dhufuu isaatii fi gaheen koo guddaadha jettee moo amantaayee badhaasallee dhabdu. Injifannoon akka walootti arginu anaaf badhaasa. Gaafasi rakkinna biyyattii irra jiru rakkinna Oromoo muudachaa turetu akka akkas godhu na godhe. Tarii ani karaa saniif dhiyoo waan jiruuf ogummaa kiyyaan gaafa barnuti kaasettiin hirphaa maastara isaa fixnee fudhannee gallee maastara manatti. Eessa galla mana kiyyatti galle. Eessa galla yeroo san kara gullallee kana. Gallee mana kiyya. Gammachuu biroo keessa jirranu. Oduun dhufee biyyoonni wanni barra wanni jechaa jiru. Galgala san barreesse. Ganama istuudiyootti deebine. Indi fixanii baatanii hirtuu miti maaliif dhuftan lakki kana sirbatti deebisna. Galgala shaakallaa bullee kan rafne. Guyyaa takkaan hin hojjetame hin dhume. Gubattee bosona baalee. Bosonni gaafa achi gubachuu jalqabe. Isaa sagaleen gubattee jedhu sunisuma. Kiyyuma walaloonni sagaleenis kiyyuma. Doktor Hayyuu beekama Yuunivarsiitii Amboo. Waan zamana sana wal nu godhe moo barataa Yuunivarsiitii ture. Gubattee dhageenyaan jiraattu barataa hojjetettees bultaa ka'ii itti fufi qabsoo diina kee haa taa'ii lafarraa balleessi. Barataa Oromoo namuu ka'eetuma. Guutuu biyya keessaa akka jiruun kaampaasii diigeetuma gara ibidda balleessuutitti. Jiraattu barataa hojjetettees bultaa. Kuni qeensaan gadabbisaa emotional si godhaa beekte. Akkaataan itti jalqabuyyuu ani akkamitti walaloon kun yeedaloo qaba. Akkaataan itti ibsee namni na gaafatu booyaa turtee naan jedhe namni baay'een. Booyaati garuu gaafa waraabbii fixee wanni jedhu ijji koo himimmaan ishee. Na beekuu qabdu. Achi taa'een barreesse. Yeroon qabuu ture. Achuma taa'ee achuma barreessee achuma dubbisee biraa deeme. Gubattee yaa bosona baalee wallagga gubattee hararii jalqabdee jimmattis darbuu fi jarri safuun beeytuu yennaan calliftee kunoo nu fixuu fi Oromoo maal eegdaa walitti hin birmattu namaaf bosonni kee dhumateen agartu. Qotee bulaa barataa ilmaan Oromooti jiraattu barataa hojjetattees bultaa ka'ii walitti labsi itti fufi qabsoo diina kee haxaa'ii lafarraa balleessiidha. Torban sun bakka hunda Oromiyaa guutuu turaafame. Waan biroo ta'ee
baga kaaseetta irratti maqaan awwal bahuu dhabee zamana san baga wanni hin jiraanne sooshaal miidiyaa hin jiraanne namni beeku jiraanne baga gaafa sana goota koon jedhamne gaafa sana qixxuma bobbaanee galla san faana fayyadee waaqnillee haqa kiyya ibsadhee badiin qabu badhaasa amma jiru kanarra ga'ee jechuudha. Nama ajaa'iba. Wallee turizimii, wallee qabsoo kan aadaallee hedduu keessatti hirmaattaa as yoo galagallu immoo wallee ammayyaa keessattis immoo raappii kanas immoo xiqqoo yaalaa turte. Atuu wallisuu barbaaddee turte kan kilippii Amiin irratti. Tiyyesumaallee ilaaltee? Maaliif dhiifte jechuun akkaataan mataa itti hidhadhe koofiyyaa itti godhe akkaataan itti wanni jedhe bara ana ta'uu namni shakkuu ture. Araadaa jedhan sana wayii takka fakkaatan kana. City boy. Magaalaan Oromoo. City boy. Waan si ajaa'ibu walleen sun seenaa dhugaa irratti hin barreesse. Seenaa Amiin. Egaa ji'a afur moo shan tureen booda maasii godhe anumarra balleessite jedhe barsiifee uummata bira ga'ee jira. Inni iyyuu quban qabu waan sana. Quban qabu. Ajaa'iba. Achumaan kilippii usuma wanni jechaa jiru kiyyaa miire fixne wanni kun akkanatti itti dadhabnee halkanii guyyaa yoo ati atummaan naan waraabamin gaafa sagalee hin dinne kaa'u achuma maayikii irra dhaabadhee barreessaa maayikii irrattiin yaa bareedduu yaa walalaa yaa mi'ooftuu na dhiintalaa abdadhu kaa'an shakkiini si jaallataa hin yaadini inni keetii caayaa qalbii kennaa waaqaa haqa rabbii jabeeffadhu haalaan qabii jabeeffadhu sirri qabii akkasitti dhufee akkasuma achumatti seenee bahee jechuudha. Gaafa viidiyoo ati waraabamtu malee gadi hin dhiisu. Kan walitti baafnee moo? Kan walitti asii addisuun kun golgaa manatti fannisan jiru saloona onni keessatti achirraa sansalata hiikee asirra naa hidha. Anwaar achi waan akka maarrabii fidee matatti Tupaakii isa sananii Rapparii akkatti ta'a. Adnaan achi waan biraa fidee ijoolleen maal godhina gochaa jirti no akka koofiyyaan kun gahaadha tiishartiin kun gahaadha waan yeroo san itti waraabame hundinuu hin jira amma seenaaf hin kaa'e. Ajaa'iba. Yoo hojjanne akkas ta'uu hin danda'a agarsiisu tuqeetuma agarsiisuuf malee dandeettii isaa qabaadhee yookiin an weellisaa ta'eetii miti. Weellisaan ta'ummoo hin barbaadda turte garuu sagaleedhaan. Ati waan kan kee beekteetuma. Gaazexeessummaas immoo yaalteetta gammadaa shoo inni toon jalqabiin dura gadaa koo shoo jedhus yaaltee turte. Ture baay'ee weellistoota hedduu achirratti interviyuu godheera uummanni ittiin buhaaru waan galii galchuu miti ani achirratti. Maayyii yoo laalu yuutuubiin ka awwalii miti. Yuutuubiin ka wanti nama biraati. Maal hojjechaa jira? Amma ani kiyyeeyyuu jalqabuuf wanni arkaayivii walitti qabachaa jira miti. Maaliif kana keessaa hin dhaabee achumaan wanni sun illee dhaabate. Ergasii gammadaa shoo akkamitti ilaalte? Gammadaan shoo akka maqaa isaati. Akkuma maqaa isaati. Osoo ta'uu baadhe na beeyte na beekuu baatte eessattuu funaanessee argaa aboo rabbii jedhiiti hojiin hojjettu akkana karatti deebi'i. Carraa wal argineen immoo jabaadhu malee na bira jirtaa fi miti. Si boodatti waa hedduu waan haasa'uuf. Dinqisiifachuu malee rakkina argeen qabu. Si argee ani warra TV afaan Oromoo gaafa sa'a takkarraa sagantaa dhangaa keessaa rabbi nu baasee obeen mataan uumamee sa'a 24 tamsaasni wanni jedhuyyuu achi warra abbootiin hangoo guguddoo achi keessa san hooggantuyyuu bilbiltee yoo rakkina argitee wanti kenna irratti hin callisii nutti himishii kanaan bilbilii natti nama lamaa sadii. Namuudha si miti atiin kun immoo kiyya ana keessa irtaa ogummaa tokko keessa jirra nasi qajeelfadha namatti si nama dhusi ofuma keettoonni siin jala malee jechuudha. Gammee shoo gammadaa shoo laal ittuu affeerra kabirootu. Kana caala akka bal'atu. Galatoomi nama akkasiirraa immoo yaada bareedaa akkasii kana dhaga'uudhaaf gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Daawwattoota keenya bakka buunee galatoomi siin jenna. Hojiin hanga ammaatti hojjette keessa kan baay'ee yeroo hundumaa ittiin boontu kan laphee dhiibdee ittiin haasoftu hojii tokko keessaa filadhatoo siin jennee kan. Ka hedduu nama hedduudhaan ittiin wal morme. Anatu bareedduu Oromoo faarsuu barbaade. Bareedduu Oromoo yeroo baay'ee yoo ilaalte
weellisaan kamiyyuu hin dhufa magaallee faarsa diimtuu firii bunaa jedhatuun magaallee qal'oo kaaruulee gurraatti nama faarsu argitee beektaa umrii kee dhalattee jiru. Maaliif hin faarsine jedhee jalqabee warra gurraachaa fi nuufis gammachuu guddaadha sun. Maal jedha sun? Kan kee ajaa'ibumaa bareedni kee addumaa yaa bareeda uumaa fakkeenya immoo Mahbuubaa Bilillee kan hanga ammaa kunoo Jarman keessatti iddoon awwaalcha isii hin daawwatama Bililleen Masrii keessa hanga turan sanittis Mahbuubaa maqaan yeroo san moggaafatee yuunumaa'u isii san fakkii godhee suuraa Leonardo da Vinci kana uumamtee kalafa jirtuu miti. Mahbuubaan garuu uumamtee kalafa jirtu. Suni waan ofii yaade kaasee Leonardo da Vinci jechuudha. Hangam akka wal caalan walaloo saniin ibsaa deemee suuraa Monaalizaa eenyuun agarsiisaa. Silaa ciccireen facaasaa. Mahbuubaa Bilillee kullee bohaarsitu bareedina ta'eetii takkalleen hin jirtu addunyaa irrattu jedha tuqaa furiin. Maaliifuu jaalattee jibbitee gurraachuma kiyyatu tokkoffaa isii uumamtee jirtu kana. Sirbi sun waa hedduu of keessaa qaba kan kee ajaa'ibummaan sun. Kanaaf kan kee ajaa'ibummaan yeroo hundumaa waan yeroo hundaa. Sirba yookiin hojiiwwan hanga ammaatti hojjette keessa otoon kana hojjechuu baadheera ta'e jettetti gaabbitu qabda. Akkan gaabbinetti hojjedha wayita hojjedhu. Maaliifuu hojjedhee booda wanni sun rakkina fidee waayoo dhalate ani akka ofitti gaddu hin barbaaduu ture. Amma fakkeenyaaf emotional taanee yeroo fokkataa san wanni hojjennee hin jiraa ture kana jennee hin ibsinu. Waan ani barreeffamaan hojjedhee sagaleedhaan dabree wanni jedhu dhaloota wanni godhu hin jiraataa ture. Garuu immoo akka sun hin taane daangeesseeti fakkeenyaaf amma ka akka gubattee bosona baalee ka akka walaa nyaattu maaltu daangeesseeti. Waan yeroo sanaaf barbaachisu goote. Kana sani dubbiin maaliifuu barattoonni yuunivarsiitii irra jiran hayyoonni silaa boru biyyattii tana bulchan maal jedhan ummata gabbu'anii dammaqsuus danda'u maal danda'u kun immoo rakkina achiin uumame ibiddi sun akkasii akka kan Oromiyaan silaa tama argitu kana achumaan wal qabatee deemee biyya yoo waliin gahee wanni godhee yaa sannu godhee akka hin gaabbineettiin hojjechaa ture. Saniif hin gaabbu'an. Egaa awwal hojiiwwan hedduu kana keessa hunduma isaa hojjetee as gahee jira. Fuuldureen awwal maali? Maalirraa eegu sabni kun? Waanuma hanga har'aa ittiin na beekan tarii fooyyee miidhagaa yoo deeme malee wanta haaraa kana booda ani hin fida jedhu ammaa miti ka waadaa galu. Garuu wanti narraa eeggatan isuma dur hojjedhu san wallee haaraa ta'uu mala yookiin kilippii haaraa ta'uu mala. Isa ammatti yeroo muraasa booda garuu wanta haaraa qabadhee dhufu san tarii gameeshoo irratti illee ta'uu mala. Deebitee ibsuun koo nafuu jedhu. Ibsuun koo nafu. Akka nama waggoota kana hundumaa hojii aartii kana keessatti hojjetetti waggoota kana hundumaa aarsaa kafalaa ture tokkotti dhuma irratti awwal dargaggoota Oromoo TVdhaan ta'anii isa laalanii fi waan dhumaa tokko jechoota sadii gorsa kenniif yoo siin jenne. Dhaloonni akka baratu carraa argate hundaan akka baratu akka cimee hojjetu kan hin dhaamu. Maaliifuu biyyattiin tamiyyuu addunyaan tun gara teeknooloojii addaatitti deemaa jirti. Booda jireenyummaan tun oolanii bulanii jiruu tana itti fufsiisuun dorgommiidha. Kanammoo mo'ataa fi dorgomaa ta'anii argamuudhaaf dhaloonni akka baratuun fedha. Ijoolleen fakkeenyaaf daa'imman hanga of beekanii wanni kun badaadha wanni kun na fayyada jedhanii addaan baasanitti osoo bilbiluma tachii kanarraayyuu bira ga'uu baatanii daa'imman.
Lammata dargaggeessi ga'e sun ana booda eenyu jira eenyu hordofa yoo dubbadhe eenyuun balleessa dhalootan wanni gahee isaa akka bahu hunduu sadarkaa jiruun kan wal hubatu. Oromoon bakka feetee kootu ati bahaadhiyaa kaabaa kibbaa jiddu galeessa kanallee haa ta'u. Amantaa kutaa waan hundayyuu dhiisaati. Oo ta'uu qofaan wal cinaa haa dhaabannu. Dadhabaa keenya haa qarqaarru. Dhukkubsataa keenya haa yaalchisnu. Wal cinaa haa dhaabannu dhalootaaf dhama waaqaan amaanaa jedha. Waaw! Ergaa baay'ee dinqii fi bareedaadha kan maanguddoo kanarraa dhageenye guyyaa har'aa kana. Galanni koo baay'ee dachaan siif haa ta'u. Sababiin isaa yeroo kee baay'ee gabaabaa keessaa kabajaa keenyaaf kabajaa hawaasa keenya nu daawwatu kanaaf kabajaa gammadaa shoof kennite asitti argamuu keetii fi galanni koo guddaadha. Otoo yeroo keenya kana caalaa bal'atee teenye kana caalaa haasofne gammachuu guddaan qaba. Muuxannoo keerraayyuu waan hedduu baranna jedhee yaada. Garuu gabaabina yeroo qofaatiif daangaa yeroo nuu kenname qofaarratti hundoofne sagantaa keenya asirratti xumurree yeroo kaan immoo itti fufnee dabalataan hojii kee haaraa qabannee kan uummata keenyatti dhiyaannu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turteef gaaffiif deebii waliin waan taasifneef gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Galatooma ulfaadhaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii baay'ee bareedaa fi hawwataa akkasumas bashannansiisaa waan hedduullee kan irraa barattanii fi irraa dhageessan seenaawwan gurguddoo kan irratti guyyaa har'aa hubattan turtii nuti Awwal Usmaan waliin taasifne kana fakkaata ture. Egaan daawwattoota keenya keessumoota akka Awwalii fi kaanillee torbaniin qabannee gara keessanitti dhiyaanne immoo sagantaa keenya irratti kan isiniif affeeru ta'u ammallee waadaa isiniif seenna hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif galatoomaa isiniin jedha. Maarree sagantaa keenya guyyaa har'aa immoo akka kanatti tottolee bareedee isin biraan akka geessifnuuf daayirektarri keenya Antikoo Isaayyaas akkasumas ogeessonni kaameraa keenya abdii jireenyaa fi waaqjiraa dabaraan waliin turanii galatoomaa ulfaadhaa jennaan. Maarreen sagantaan kun immoo isin bira gahuudhaaf tumsi akkasumas deeggarsi ispoonsaroota keenya daran olaanaa ture. Ispoonsaroonni keenya Ilillii Grand Real Estate, Itiyoo Telekoom fi Baankii Awaash turanii hunduma isaaniitiin galatoomaa ulfaadhaa jennaan. Gammadaa Shoo torban keessumaa biraa qabannees walitti kan deebinu ta'a. Hanga torbanitti nama torbanii nu haa taasisu.